Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhee isinitti himaa Anfu'aad Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduu. Suuraan hidhamtoota siyaasa Oromoo miliqee ba'e mata duree miidiyaa hawaasummaa ta'ee jira. Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa weerara tibbana Walloo aanaalee garaagaraa irratti uummata Oromoo irratti geggeessaa jiruun lubbuun namoota hedduu darbaa akka jiru jiraattonni dubbataniiru. Dhaabbanni gargaarsaa mootummaa Itiyoophiyaa lola naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf jedhuun lolamaa jiru wal qabate gaaga'ama namoomaa mudate furuuf maallaqa birrii biiliyoona 2 ta'uu baasii gochuun deeggarsa namoomaa namoota miiliyoona 4.5 ta'aniif dhiyeessuu ibseera. Oduu biyya alaatiin yaa'ii yeroo jalqabaa bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidanii fi qondaaltonni olaanoon mootummaa Chaayinaa Alaaskaa keessatti gaggeessan irratti biyyoonni lameen haalaan walqeeqaniiru. Babal'ina oduutiin suuraan hidhamtoota siyaasaa Oromoo miliqee ba'e mata duree miidiyaa hawaasummaa ta'ee jira. Suuraan hidhamtoota siyaasaa Oromoo halkan 40ffaa lagannaa nyaataa gaggeessanii sababa lagannaa nyaataa kanaatiin qaamni isaanii hedduu laaffatee huqqatanii bifti isaanii kan duraan irra guutumaa guututti jijjiiramu agarsiisu guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasummaa irratti qoodameera. Suuraan obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Hamzaa Booranaa mul'isu kun qaaman hedduu huqqachuu hidhamtoota siyaasaa kanatti dabalata lagannaa nyaataatiin hedduu miidhamuu fi laaffachuu isaaniif agarsiistudhas jedhaniiru. Namoonni gargaarsa marsaa hawaasummaa irratti qoodaniiru. Suuraan hidhamtoota siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa guyyaa 40ffaa geggeessan mul'isu kun erga miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamee miidhamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanaaf waldhaansarraa ittifamuun hiraarfamaa turuun isaanii akka sababaatti kaasuun osoo jaarsummaadhaan akka lagannaa nyaataa dhaaban hin taasifamne ta'ee rakkoo dhufuuf ture guddaa ta'uu akka malu namoonni gargaarsa marsaa hawaasummaa irratti yaada isaanii ibsaniiru. Yeroo qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa biltsiginnaa jiran lagannaa nyaataa irra turan sanitti gareen biltsiginnaa yaada sadii wal keessa oofaa turaniiru. Yaadni tokko jarri kun silaa ni du'u yoo du'an ammoo Oromoon nu hin dhiisu kanaafuu maal nuuf wayya kan jedhu ture. Inni lammaffaan ammoo du'uun isaanii waan hin oolle erga du'aniis maaltu dhufa Oromoo taatu mataa keessa isii dhoofne manatti isii galchina kan jedhu ture. Inni sadaffaan jarri kun du'uu qabu keessattuu Jawaar du'uu qaba kanaaf yaala argatu hin qaban nyaatas argatu hin qaban itti micciirree hobbaafachuuf qabna kan jedhu akka ture xiinxaltoonni dubbataniiru. Gareen yaada lammaffaa fi sadaffaa adeemsisaa turan warra hammaa ta'anidha. Gurra qeensanii gammachuu du'a hooggantoota kennaa labsuuf qophaa'anii kan turan yoo ta'u itti dabaluun xiinxaltoonni kun kan jedhan wanta nama ajaa'ibu gareen kun namoota dur Oromoof qabsaa'an jedhamanii karaa adda addaatiin beekamtii uummata biraa qaban dabalataa jedhaniiru. Tokko tokkoon isaanii sadarkaa diinummaa isaanii waliin galmaayanii jiru. Gaafa yeroon geetti galmee isaanii tarree diinummaa isaanii gaditti baafnas jedhaniiru. Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa weerara tibbana Walloo aanaalee garaagaraa irratti uummata Oromoo irratti geggeessaa jiruun lubbuun namoota hedduu darbaa akka jiru jiraattonni dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa irraa eegalee aanaa Sanbatee bakka Haxaayyee jedhamuun beekamutti lola meeshaalee waraanaa gurguddaan deeggaramuun hawaasa irra geggeeffamaa jiruun uummata keessaa namoonni 5 wareegamuun kanneen lakkoofsan 10 ol ta'an ammoo madaa'anii akka jiran maddeen keenya OFM'if himaniiru. Akka namni dirree waraanaa san jiru kun OFM'if himanitti mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo afaan qawweetiin cabsee lafa isaa irraa buqqisuuf waraana nurratti bane jedhaniiru. Uummannis lola kana ofirraa qolachuuf walitti birmatee lolaa kan jira jedhu maddi keenya kun tarkaanfii gama uummataatiin fudhatamaa jiruunis loltoonni Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa hedduun ajjeefamanii akka jiran ibsameera. Ilmaan Walloo ol waamee diina isaa waloon ofirraa qolachaa jira. Lolli jabaachuu irraa kan ka'e turkiileen adda citee jirus namni kun nuuf himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun waraanni Amaaraa kun gama lixaan Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti bobba'aa akka jirus barameera. Karoorri duulaa yeroo ammaa kun garee mootummaa biltsiginnaa Abiyyiin Finfinnee irraa kan hoogganamaa jiru ta'uunis beekameera. Dhaabbanni gargaarsaa mootummaan Itiyoophiyaa lola naannoo Tigraayitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf jedhuun lolamaa jiru wal qabatee gaaga'ama namoomaa mudate furuuf maallaqa birrii biiliyoona 2 ta'uu baasii gochuun
deeggarsa namoomaa namoota miliyoona 4.5 dhiyeessuu ibseera. Rakkoo naannichatti dhalatee wal qabatee kanneen deeggarsa namoomaa barbaadan miliyoona 4.5 keessaa mootummaan namoota 70 ta'an deeggara kan hafan 30 dhaabbilee gargaarsa idil addunyaan deeggaramaa akka jiran ibseera. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee idil addunyaa deeggarsa namoomaa dhiyeessan kana dura naannoo Tigraay keessa galuuf adeemsi hayyama kennuu rakkisaa turee fi dhaabbileen komataa turan hedduun fooyyesseera. Ibsa dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa yeroo adda addaatti baasanii wal qabatee garuu mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen idil addunyaa haga dubbatanii fi jedhan gargaarsa hin jiru jechuun komataniiru. Norwegian Refugee Council jedhamuun naannoo Tigraay keessatti bakka hojjettoonni deeggarsa namoomaa yeroo jalqabaaf gahanitti beelli fi dhibeen hammaatadha jedheera. Daa'imman huqqatanii fi dubartoota garatti baatan dabalatee buqqaatonni 37,000 ta'an torbaanota darban kaaba Tigraay Shiraaroo gahan jechuudhaan ibsi dhaabbatichaa ibseera. Hojii geggeessaa olaanaan dhaabbata kanaa Jaan England buqqaatonni gara Shiraaroo dhufan deeggarsa namoomaa yoo atattamaa hin arganne ta'e namni dhumuu mala jedhaniiru. Haalli Shiraaroo jiru hammaatadhaa olis jedheera. Maatiin haaraan guyyuu achi gahaa jirus gargaarsi tokkollee torbaanotaaf hin dhiyaanneef. Nyaanni bishaanii fi qoricha atattamaa dhumaa jiru jedhaniiru. Kanneen gara Shiraarootti baqatan haleellaa saalaa ajjeecha jeeqamaa jiru baqachuu ta'uu himanii haadholiin hoosisan daa'imman isaaniif aanan haadha akka qopheessan akka dadhabanillee himaniiru. Dhaabbatichi ibsa isaa keessatti baadiyyaa fagoo keessatti baqattoonni gargaarsa malee nageenya barbaacha baqatanii akka jiran ragaa qabaachuu ibseera. Dabalataan Shiraaroo akka buqqaatonni 60,000 jiran dubartoonni ulfaa kutaa nama dhiphatee keessa firaasha uffata qorraa fi ittisa bookee malee lafarra ciisaa jiru jedheera. Kaampii baqattootaa Hitsaansi fi Shimbileellaa jedhaman dabalatee kutaalee Tigraay giddu galeessa lixaa fi naannoo baadiyyaa haga ammaatti hawaasni deeggarsa namoomaa dhiyeessuu hin dhaqqabne jedheera. Gareen yeroo balaa dhaabbaticha kaampiiwwan lamaan kana dura miidhaan irra gahee ture torbaan kana dhaqee daawwachuudhaan dhaabbata gargaarsaa kan dura ta'ullee ibseera. Kaampiiwwan kun godaantota Eertiraa 33,000 ol qabatanii kan turan ta'us godaantonni sun amma bakki dhaqan ifaa akka hin taane eereera. Bakka sanii kan buqqaatonni naannoo Tigraay 3,000 ta'aniitu qubatee jiras jedheera. Kun kan agarsiisu lolli ammallee bakka hedduutti namoota buqqisaa itti fufuudhaa jedha ibsichi. Hojii geggeessaan Norwegian Refugee Council Jaan England gargaarsi namaa deeggarsa barbaachisuun hunda bakka isaan jiraniin osoo hin dorgomin akka dhaqqabu aangawoonni mootummaa Itoophiyaa waan danda'an akka godhan gaafataniiru. Uummanni jireenya idileetti akka deebi'u qaamonni loltoota jiran furmaata nageenya waaraa fiduu akka barbaadanis waamicha godhaniiru. Oduu biyya alaatiin yaa'ii yeroo jalqabaa bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidenii fi qondaaltonni olaanoo mootummaa Chaayinaa Alaaskaa keessatti geggeessan irratti biyyoonni lameen haalaan wal qeeqaniiru. Qondaaltonni Chaayinaa US biyyoonni akka Chaayinaa miidhaan kakaasetti jedhuun komataniiru. Ameerikaan gama isiitiin Chaayinaan addunyaa irratti bakka isiif hin malle gonfachuuf tattaafatti jechuun qeeqte. Yeroo ammaa hariiroon dippiloomaasii biyyoota lamaanii daran kan laafe ta'uu dippiloomaatonni himaniiru. Ameerikaan yaa'ii kan dhimmoota falmisiisoo ta'an hedduu ni kaasti jedhameetu eegama. Kanneen keessaa dhimmi ijoon haleellaa musliimoota Uhur kan mooraa magaalaa Beijing Xinjiang jedhamu keessatti hiraarfamaa jiran akka hatattamaan dhaabbatu kan jedhudha. Yaa'iin wal komachuun itti heddummaatu kun Alaaskaatti geggeeffamaa jiraatuun beekameera. Ministeerri dhimma alaa USA Antonio Blinken fi gorsaa tika biyyaalessaa Jake Sullivan irratti argamaniiru. Gama Chaayinaatiin ammoo ministeerri dhimma alaa biyyattii Wang Yi fi gorsaan imaammata dhimma alaa Yang Jiechiin argamaniiru. Antonio Blinken yaa'iin kun wayita jalqabamu dubbii isaanii jalqabaatiin dhimmi musliimoota Uyghur mooraa Xinjiang keessatti hiraarfamaa jiranii dhimma Hong Kong fi dhimma Taiwan akkasumas waa'ee haleellaa saayibarii Chaayinaan raawwataa jirtu waan nu yaaddessuuf dhimma kanarratti xiyyeeffannas jedhaniiru.
Dhimma kana deebii kan kennan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi Ameerikaan olaantummaa humna waraanaa fi maallaqaa qabdu fayyadamuun biyyoota kana cunqursaa barbaaddi jedhaniiru. Ameerikaan nageenyummaan biyyaalessaa na yaaddessa sodaa jedhuun dameewwan diinagdee keenyarraa dhiibbaa geessiti kan jedhan qondaalli olaanaan Chaayinaa kun biyyoonni biroonillee akka nutti hin firoomne dhiibbaa guddaa uumtetti jechuun komataniiru. Ameerikaa keessatti dhiittaan mirga dhala namaa hammaateera kan jedhan qondaalli kun namoonni bifaan gurraacha ta'an guyyaa saafaa ajjeefamaa jiraachuun yaada hin eegnee fi ajaa'ibsiisaa ta'e kennaniiru jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.